obboleettii keenya kana mudate namoota hedduu lafa kanarratti mudatee jira jechuudha. Obboleettii keenya kun akka jedhametti waggaa 13 guutuu biyya ormaa dalaydee qabeenya ishee irraa saamame, nama biraatiin hin saamamne, obboleessan saamame. Namoonni lafa kanarratti waan kana dalagin hin jiru. Dhugaa Rabbi keessattuu ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jiran miidhamtoonni akka isaan hin jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessan fayya keessanii. Har'a iddoo bashannanaa deemee bakka bareedaa karaa baaburaarra wannan isin jechuu barbaadu akkuma agartan viidiyoo kiyya kana like godhaati, share godhaa, subscribe godhaa. Namoota biraan ga'aa isin jechuun barbaada. Asirratti laalate rakkoon obboleettii keenya mudate kuni namoota hedduurraa mudatee jira. Namoota hedduurraa ga'ee jira. Maaliif hoo jettanii dhugaa Rabbii dubbachuuf baay'ee tokkotti keessattuu ijoolleen biyyoota Arabaa jiran rakkooleen isaan saaxilamanii rakkoo obboleessaa, rakkoo obboleettii, rakkoo eessuma, fira abbeera, ilma abbeera wantoota akkasiisan jechuudha. Yeroo tokkoof rakkoolee garaagaraatiin muudaman keessumattuu kan si miidhu, kan sitti fayyadamu, kan sirraa fayyadamu eenyu yoo jettan obboleessaa. Akkasuma deebi'ee mootii firaan alatti namni tokko si nyaatee hin jiru. Namoota hedduu mallaqa irraa liqeeffatanii rakkooleen akkanaa kun keessattuu ijoollee biyyoota namaa keessa jiran hedduu mudata jechuudha ni beeytanii. Kuni maaliif nuti hir'ina sammuu keenyati. Biyya namaa ni dalayna, biyya namaa yeroo dalayne dhufnu mallaqa namarratti galchina, ebaluun mana nuu biti jennaan. Rakkoon keenya maaliinis gaafa xinti biyyaa baanu karaa bahaaratiin biyyaa baanu. Gaaf karaa bahaaratiin baane akkaawuntii tokko baafannee dhiifannee deemnu. Biyya Arabaa deemama jedhama. Kaane biyya Arabaa deemna. Karaa seerallee gaafa deemnu jechuudha. Dhugaa dubbanne karaa seeratti yoo deemte ati akkaawuntii baafattee deemtu. Ilaa mataa kiyyarraa qabe, ilaa mataa keessanirraa qabe jechuudha. Kun miidhaa guddaa nurraan ka'aa jira. Dhugaa Rabbii dubbachuuf miidhaa hammana hin jedhamne nurraan ka'aa jira. Ijoolleen biyya Arabaa jirti. Hamma ijoollee biyya Arabaa kana gargaaruullee hin jiru, kan miidhamullee hin jiru, kan saamamullee hin jiru, kan nyaatamullee yookiin jaalallee nyaatama yookiin firaan nyaatama. Kuni wallaahi miidhaa addaati. Isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Wanta akkanaa kanammoo wanta kanarraa ammoo tuyyuu eeggachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen amma dhufan, ijoolleen amma biyyarraa ba'aa jiran hanga nuhi warra dura miidhameessan hin miidhaman jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isaan hin miidhaman, isaan sirrimatti dhugumatti hin miidhaman. Maaliif hamma tokko akka wanti baafatanii deeman jechuudha ijoolleen amma warri miidhamu warroota nu dura warroota akka kenna warroota dura otoo akkaawuntiin baafatiin otoo namarratti galfannu namni maal isin fakkaata gaafa biyya galtan gaafa biyya keessanitti galtan dhugaa Rabbi dubbachuuf gaafa biyya keessanitti galtan yoo ati mallaqa qabaatte si dubbisu, yoo ati mallaqa dhabde siin oolu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wantoota akkasiitu jira. Maaliif bakkeen deemarra qoree bichaa qaba akka tasaan beekamu wannan kanaaf jechuudha. Wanni isin jechuu barbaadu qo'annaa biranta wantoota akkasiisan jechuu irraa waan kanarraa of eeggachuu qabna. Himmoo ani kan jedhu namni maaliif nama miidha, maaliif firri si miidha, maaliif obboleessi si miidha, maaliif obboleetti si miidha, maali kun hundi rakkoon kana ga'e hoo maali? Dhugaa Rabbii baay'ee tokkotti natti dhagame jechuudha. Waa'ee mucattii sanii, waa'ee seenaa ishee yeroo dhageeffadhutti kan dhuftiin jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagame. Nuti yeroo hundumaa wantoonni nuti dalaynu, wantoonni namni keenya nurratti raawwatu gara nama jaalannuun ta'ee gara abbaa manaatiin ta'ee hedduutu akka nama miidha. Isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Dhugaa wantoota kanarraa oduuf eeyne baay'ee bareedaa ture. Wanni kun mucaa kana qofaa miti, namoota hedduutu gara akka mucaan kun miidhamte kanatti miidhamee ture jechuudha. Wallahi billahi jechuudha. Mucaa kana qofa jettanii akka yaadne mucaa kana qofaa miti. Miidiyaa irratti kan hin ba'in meeqa kamtu jira jechuudha. Miidiyaa irratti kan hin ba'in meeqa kamtu jira isinin jechuu barbaada. Akkasitti inshallah
waa'ee kana fakkaate dubartii takkatu jira. Isheen abbaa manaa ishee mana ijaaree ka'ee geesse. Ishee waggaa 12 teesse jechuudha. Mucaan suni waggaa 12 teesse. Kaatee mana kana ijaaratti. Erga mana kana ijaarattee kaatee gaafa kaanii abbaan manaa ishee ka'ee galii gara biyya keetti galii anillee taa'een jira anis kophaa taa'an jira kan jedhu itti haadha mana isaa kana haasofsiisaa ture. Jarana laala waa hundumaa waan rabbi si katabe malee hin nyaatullee ifaajee san keessa rabbiin immoo kantu si galcha. Maaliif kamtu mana jira gaaf kana mucaan kun ijaaradhee meeshaa itti bitadheen galaa gaafa jettutti qabeenyi ishee sun jechuudha. Tokko namaan saamamaa tokko mootuyyuu garuma ta'e mootummaan saamamaa karaa hedduun saama jechuudha. Namoonni keenya kun dhugaa rabbii dubbachuuf wallahi gaaf kaanii mucaan kun kaatee yoon gala jettu wanni isheen qabdu sun manni isheen tolfatte sun manni isheen akkasitti ijaarti sun guutumatti dhibbumaan dhibbatti harkaa diigame jechuudha. Wallahi billahi jechuudha. Ila ka mootummaan diige garuu kamtu sitti dhagama ka fonkee akkitti dadhabde akkitti fidde ka beeku ka si nyaatutu sitti dhagama. Maaliif si nyaata inni fonkeeti dadhabdee fidde atiin kun jechuudha akkitti fidde ni beekta. Wallahi isin wanni akkasitti gara nama nyaata. Mucaan sun duudi ishee ergangas turtee raawwattee booddee waan gootu qabdi sammuun ishee hiikkachuun ga'e. Gaafa kanatti sammuun namaa hin hiikkamu. Gaaf qabeenyi tokko badu gaaf deebi'ee mootuyyuu wanni itti waggaa dheeraa ifaajee sun sarkaa badu sammuun keessi hiikkachaa adeema. Ijoolleen hedduun wantoota akkanaatu isin muudama. Keessattuu bara darbe wantoonni akkasii duraan lafa namaa kennama, duraan boota sii kenna, duraan mana namaa kennama. Garuu ammoo jechuudha wanni akkasii sun hafee jira. Dhugaa dubbachuuf wanni akkasitti lafa kennama, mana kennama jedhamu sun jiru jechuudha. Kana isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf namoonni seenootii baay'ee qabdan seenaa keessan azalatti barreessaa. Seenaa keessan ufirraa himadhaa haa irraa dubbatamu. Seenaan lafa sii taa'a, mudannoon tokko lafa sii taa'a. Dirqama mudhati wanta keessa darbite dirqama beekuun kan ka'e jechuudha. Maaliif yoo jettani waan keessa darbite beeku waan isin jedheef yoo waan keessa darbite san viidiyoo irraa hojjettee taa'e wallahi ati jechuudha seenaa keeti jechuudha. Manaan ta'itti, maatiin ta'itti, jaarsan ta'itti, abbaa manaatiin ta'itti karaa hundumaanuyyuu dirqama isin jechuu barbaada. Har'ammoo bakka kanaatiin deemee isin agarsiisan jedhee bakka baay'ee bareedaadha. Naannoon kun naannoo maal jedhama akka jedhamu beeku. Isin jechuu barbaada. Bismillah. Kufadhee lafa ga'eetan oole boleeyyan ko akkasitti waan akkasii fakkaata. Qo'aan giseen tokko kunoo lafa kana akkas namatti tola, akkas das nama jedha, bakka bareedudha. Kunoo laala manneen as kanarratti ijaarama jechuudha. Argitanii jirtu? Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee namatti tola. Garuu waa waraabee oole salphadheen oole waa waraabee oole ijoollee. Kana fakkaata viidiyoo keessuma irratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin safara kun yeroo dasise jedhe viidiyoo irratti isin hojjechuu danda'a. Akkasitti himadhaa nu gaafadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagannaa tura. Bye bye. Ammoo gaara kanattan ol ba'a laala. Gaara kanan ol deema jechuudha. Kun isinitti mee namni wanna beeytan jira? Ba'ila maal jedhamti isheen kun beeytani? Isheen kun maqaan ishee dhugaa maal jedhamti? Bismillah. Hiddi jedhama bakka. Kunoo gaara kanatti ol ba'uu deema.
wallahi baay'ee tokko namatti tola baay'ee des nama jedha dhugaa rabbii dubbachuuf akkatti gammoojjii keessa gisee deemu beeytu kun akkas gaara qaba baay'ee ulfaataadha as ol ba'uun jechuudha baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii inni akkatti keessa deemanii akkasitti ba'u malee akkatti tabba kanatti ol ba'uun inni ulfaata dhugaa rabbii akkasi asii achummootuyyu kun gaara baay'ee bareedaadha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bye bye